Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru halluu baqannoo galaanii jedhama. Sagaleen Waaqayyoo du'aa kaasa. Sagaleen Waaqayyoo miila naafate diriirsa. Harkaan sochoone sochoosa. Lubbuu ba'ee iddootti deebisa. Qaroo bade deebisee bana. Sagaleen Waaqayyoo lafee gogaa walitti sassaaba. Isa du'aa jiraataa godha. Kanaaf sagalee isaa dhaga'uudhaaf inni baay'inaa mee dubbii isaan dubbisaa. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3:25 kaaseen dubbisa. Waaqayyo warra isa abdataniif warra isa barbaaddataniifis gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Namni bara dargaggummaa isaatti waanjoo ittiin barsiifamu baachuun isaaf gaariidha. Yeroo Waaqayyoo waanjicha isarra kaa'us kophaasaa calluma jedhee taa'ee haa eeggatu. Tarii abdii qaba ta'a. Kanaaf afaansaa qabatee haa taa'u. Maddii isaa warra isa kabalanitti haa qabu. Ceephoos obsaan haa baatu. Waaqayyo bara baraan isa hin gatu. Waaqayyo gadda yoo namatti fideyyuu akka baay'ina gaarummaa isaatti deebi'ee immoo in araarama. Inni namoota rakkisuutti yookiis dhiphisuutti hin gammadu. Ameen. Yaa Waaqayyo qulqulluudhaaf tolaa, yaa isa amanamaa, dubbii kee nutti dubbadhu. Sagalee kee nuu fidi. Hafuurri hamaan karaa hundumaan jireenya namaa dhiphisuu kan rukutame haa ta'u. Dubbiin kee ni qalbii namaa, sammuu namaa gararraa ta'e sun gara keenya dhufee jireenya keenya biyya lafaa kanatti wallattaa'e haa lalisiisu. Nu eebbisi ganamaan maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaa kana maal jedhaa? Waaqayyo warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniif gaariidha. Warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniif gaariidha. Wanta barbaachisoo lamadha. Abdachuu, barbaaduu. Namni Waaqayyoon hin abdatu yoo ta'e, abdachuu duwwaa immoo miti Waaqayyoon hin barbaaddatu yoo ta'e fagoo hin ga'u. Faarsaa Daawit keessaatii Daawiti borofni burqaa bisaanii akka yaadu akkanuma yaa Waaq lubbuun koo si yaaddi. Yooman ga'aa fuula Waaqa koo'is yooman argaa naan jettee jedha. Borofni akkuma bishaan yaa'u argachuu yaadu. Lubbuun koos akkasuma si yaaddi. Yaa Waaqayyoo lubbuun koo Waaqayyoon isa jiraataa akka bishaaniin dheebotti. Yooman dhufa Waaqayyo koo durattis yooman argamaa. Namoonni guyyuma guutuu Waaqayyoon keessa jiraa anaan jedhu. Kanaafis guyyaa falkan imimmaan soora anaaf hin ta'e jedha. Faarsaa 42. Yooman ga'a fuula Waaqa koo'is yooman arga naan jettiidha.
Waaqayyoon barbaaddachuudha. Warri na barbaaddatan na argatu jedha. Kutaa biraa keessatti kan mattaanee macaafa jiru macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 irratti maal jedha? Warri na barbaaddatan na argatu jedha. ታክቶ የሚሹኝ ያገኙኛል jedha afaan Amaaraatiin. Warri na barbaaddatan na argatu. Kanaaf Waaqayyoon barbaaddachuun warra isa barbaaddataniif gaariidha. Isa waamaniif gaariidha. Ani warra na jaallatan nan jaalladha. Warri na barbaaddatanis na argatu. 8:17 irraa. Warri na barbaaddatan na argatu. Kanaaf faaruu Ermiyaas kana keessatti wanta inni ibsu Waaqayyo warra isa abdataniif warra isa barbaaddataniif gaariidha jedha. Firoota koo yeroo Ermiyaas boo'ee faaruu kana faarsutti sabni boojuu keessatti kufee rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo ulfaataa sana keessa jiru. Garuu warra Waaqayyoon abdataniif warra isa barbaaddataniif inni gaariidha jedha. Hammam garaan kee Waaqayyoon barbaada? Moo maatiin maal naan jedhu itti hidhatta? Moo hiriyaa biraan hafu jettee hidhatta? Moo eessatti iddoon owwaalaa yoo jiru eessatti owwaalama jettee hidhatta? Moo intala tokko jaallattee yookiin gurbaa tokko jaallattee hidhattati? Sagalee Waaqayyoo warri na barbaaddatan na argatu jedhu. Isinit dhaqxanii na waammattu na barbaaddattu anis akkasin na argattan nan godhaa jedha. Ermiyaas 9:11 kaaftanii immoo dubbistan. Na argattu dhaqxanii yoo na barbaaddanii. Mee fuula Waaqayyoo barbaadi. Mee fuula Waaqayyootti dhiyaadhu. Fuula koo deddeebi'i jedhee Abrahaamiin. Maaliif Abrahaamtu dhaabachuu hin danda'u? Mucucaata. Mucucaatan dhaabatu cime. Fuula koo deddeebi'i oliif gadi hin fiigin jedhe. Waaqayyo warra barbaaddataniif gaariidha. Garaan kee eenyuun barbaada obboleessa koo obboleettii koo ganama kana? Hoolota Waaqayyoo warra dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhiqamtanii qulqullooftan. Garaan keessan eenyuun barbaada? Garaan nama baay'ee silxaana biyya lafaa kanaa barbaada. Garaan nama baay'ee qabeenya addunyaa kanaa barbaada. Garaan nama baay'ee maqaa beekamtii qabu barbaada. Gaariidha yoo Waaqayyotti nama baase. Garuu kan barbaadamuu qabu, kan xiyyeeffannaan halkaniif guyyaa barbaadamuu qabu, jireenyi kan keessa jiru, nagaan kan keessa jiru, fayyinni kan keessa jiru, jireenyi bara baraa kan keessa jiru Waaqayyoonidha. Kanaaf Waaqayyo gaariidha warra isa abdataniif, warra isa barbaaddataniif. Barbaaduu qofa miti. In abdattaa in amanana. Nam tokko waan barbaadu fakkaata garuu immoo hin abdatu. In abdattu taanaan barbaaduun kee maal ta'ama? In barbaaddu taanaan abdachuun kee duwwaan maal waa'ee baasa? Warra isa barbaadaniif gaariidha. Warra isa abdataniif gaariidha. Faarsaadhuma 40 kanarraa maal jedhaa Daawiti? Abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhe jedha. Abdii guutuudhaan utuun hin shakkin
utuu garaan koo oliif gad hin jedhin abdii guutuudhaanani Waaqayyoon eeggadhee jedha. Innis gara kootti jedhe jedha. Faarsaa 40 dubbisa. Abdii guutuu, garaasaa guutuu, ani abdii guutuudhaanan Waaqayyoon nan eeggadhe jedha. Abdii guutuudhaan utuun hin mamin, utuun hin shakkin, isa jedhe hin raawwata, sanaa kakate hin godha, sanatti hime numa raawwata. Rakkinni baay'atu, qoramsi baay'atu, eebuun baay'atu, beelli baay'atu, ariisaan baay'atu, muddamni baay'atu iyyuu isa naan jedhe numa raawwata jedhee abdii guutuudhaan gaafa inni eeggatu, inni immoo gara kootti jedhe jedha. Inni immoo gara kootti jedhe. Haalleluuyaa. Zambal alelliin jedha afaan Amaaraati. Gara kootti jedhe. Maaloo Waaqayyo zambal siif haa jedhu. Gara keetti haa jedhu. Gara kootti jedhee iyya koos anaaf dhaga'e jedha. Inni abdata ka. Waaqayyoonni gaariin. Naa'omis Waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraatti iddoo baqaatii jedha. Waaqayyo warra isa abdataniif gaariidha. Inni boolla huursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baase. Inni miila koo dhagaa hin sochoone irra anaaf hin dhaabachiise. Ejjennaa koos anaaf hin jabeesse. Inni faarfannaa haaraa isa ani ittiin isa jajadhu afaan koo keessa hin kaa'e jedhetu itti fufa. Abdii guutuun Waaqayyo warra isa abdataniif gaariidha. Warra isa barbaaddataniif gaariidha. Cal jedhanii fayyisuu Waaqayyo eeggachuun gaariidha. Cal jedhanii al tokko tokko wanta baay'eetu ulfaata. Dhukkubi ulfaatu jira. Qoramsi baay'ee karaa garaa garaa ulfaatu jira. Cal jedhanii akka namaa gowwaa fakkaatu tokkotti fayyisuu Waaqayyo eeggachuun gaariidha jedhama. Kanaafiti Waaqayyo namicha waggaa 40 balbala mana qulqullummaa sana taa'ee foqoqee kadhachaa ture kaase. Namicha waggaa 38 ciise sana kaase. Waaqayyoon eeggachuu, Waaqayyoon abdachuu, Waaqayyoon waa gargaaru. Hin barbaaddattaayi. Ganama kana hin barbaaddattaayi. Galgala galtee hin barbaaddattaayi. Barbaaduu duwwaa miti immoo hin amanattaayi, hin abdattaayi. Warra abdatantu, warra amanatantu, warra barbaaddatantu Waaqayyoon arga. Iddoo barbaadan oolanii dhufanii warra sobanii abeet 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 jedhan miti. Warra abdatan, warra amanatan, warra barbaaddatantu isaa wajjin wal argaa. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Haa kadhannu. Warri si abdatan, warri si barbaaddatan illee yaa'ani. Warri halkan si barbaadan, halkaniif guyyaa warra gara isaatti iyyaniif hin faraduree dhuguman siniin jedha. Dafee dhugaa isaanii baasa jedhee sagaleen kee akkuma nutti himu. Gooftaa daftee dhugaa namaa bakkeetti baastu. Gooftaa warra halkaniif guyyaa gara keetti iyyan dhageessu. Handaara lafaa kanaa biyya ormaa, biyya halagaatti, baadiyyaaf magaalaa guddaatti, mana namaaf mana dhuunfaa keetti, waldaa kiristaanaaf muka jalatti warra gara keetti iyyan, warra si abdatan, utuu si abdatan hin ajjeeftu ati.
utuu si abdatanii du'aaf hin laattu ati. Utuu si abdatanii badisaaf hin laattu ati. Utuu si abdatanii kufaatiitti hin laattu ati. Utuu si barbaaddatanii itti mul'atanii haftu ati. Ati Waaqayyoodha. Maqaan kee haa eebbifamu. Si barbaaddi obboleettiin koo. Si barbaada obboleessi koo. Si barbaadu maatiin kun, sabni kun. Si barbaadu dargaggoon kun. Si barbaada jaarsi kun. Si barbaaddi harmeen kun. Itti mul'adhu. Gaarummaa keetti agarsiisi. Si abdatu. Inni abdii kennee amanamaadha jedhee garbichi kee akkuma dubbate. Akkuma dhugaa sii ba'e. Yaasa amanamaa ganama kana kottu. Waareetti kottu, waariitti kottu. Bara keenya keetti karaa keenyatti nutti kottu. Nu eebbisi. Hafuura hamaa nurraa ifadhu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Biyya nagaa immoo nu oolchi. Ameen. Garaa keessan gara Waaqaatti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu, sin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu, sinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Naatnaa'el Boonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuu xumuru. Barbaaddachuun isin innuu si barbaadaa jira. Guyyaa gaarii.